biyya keenya keessatti nuti yoom oftaana jireenya bineensa baqataa jiraanna kun biyya koo jenne yoom irratti oftaana. Namoonni akka kootii waa duras dhabdanii ammas immoo iyyuu akkam tahaa jedhaa jirtan wallahi rabbiin jalqabatti sabrii nu haa kennu duniyaa tanallee haa dhiiga kennan jajjarre dayfa kennan jajjarre finne waan ta'e. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتو هبجمتوتا فجالتمتوتا أردفتوتا عمو فري فاميلي الشما هركفوني قوتون كيسان بغا جراتاني سنين جدا ورسا قليه هانا ناقيتا إيغا هبجمتوتا بليان كيا قيان الراكوني قيا جمعاتي قيان جمعة موجة جدا إيدا تربانيتي بقى جيتاني سنين جدا أسمان نبي كأن رتي صلوات بوسى صلى الله عليه وسلم ربين إنسانون درايو هاجالتو دعاي سنار ركيسة كدتني سنير رها كيبلو كيري موت يهر رجويا ركيسة جرو ربين قطو كأن فوا كأنه هم تو جويا نرك أوندا رنوا فلتو سنين جدا إيجا بليان كيا أرانتنا مالين جتشو بربادة بيتني guyyaa jum'aa kana sa'aatii wahiitti tujjira jedhan sa'aatii san keessa sa'aatii yooniin du'aayii kadhatan du'aayin sun hin deeffamne anaafis ofiifis akka isin sa'aatii san keessa du'aayii kadhattanii fi obboleeyyan kiyya baarakallahu fiikum wallahi yeroo ammaa kana jechuudha ka biyya keessa jirullee ka biyya alaa jirullee cinqima gara himata yaaduma gara himata jechuudha. Anillee maalin isinitti himachuu barbaadanii beeytani warroonni akka kiyyaa jechuudha waggaa dheeraa dalaydanii manni isinirraa diigamee lafti isinirraa fudhatamee jedhe ani yeroo galetti jechuudha abbileen kiyya gaggabaabsee isinitti himaa fi akkuma galeen lafa gara sistarii wajjin kaaree 400 ol dhabne jechuudha yeroo diiggaa awwalaa san ammaan tanallee lubbuun kaasii irra tanan jirti jechuudha. Amma kaasatan adamaa keessa obboleeyyan kiyya akkuma isin beeytanitti hedduu takkan jechuudha waa'ee diiggaa kanaaf uummanni girri addaatirra jira. Diiggaa jechuun amma shanshanaadha naannoo keenya kan jiru jechuudha yoo ayyar kaartaa qabaatteen argattaa yoommoo hin qabaanneen argattu jechuudha. Akkasuma karaa baasaa jiranii karaan kun immoo uummata qillaalima kana hin finne jechuudha. Anillee asumaan wanti siniin jechuu barbaade akkuma dabarsetti jechuudha akkuma dabarsetti rabbiin jalasi haa dabarsu naan jedha wallahi obboleeyyan kiyya rakkatu malee namni miidiyaa kanarra dhufee hin dubbatu ammas waan inni ani rakkadhe wayiin rakkadhe na gargaara siniin jechuu osoo hin taane anaafillee ofiifillee waliifillee du'aayii nuu kadhadhaadha. Wanti qadara rabbii deebisu du'aayii malee hin jiru jedhani yooma murteen as keessatti hin dhabdaniin nu tartellee rabbiin nu dhabsiisin obboleeyyan kiyya isinni beeytan jechuudha irra caalaan viidiyoo kana wanti warri dhageeffatu warra biyya alaa waan jedhuuf isinni beeytaniin isiniin jedha akkaataa nutiin biyya namaa keessatti jechuudha dadhabne osoo hin jenne hin boqanna osoo hin jenne halkanii hin rafna osoo hin jenne jechuudha halkanii guyyaa dalaynee walirra bubuufnee ergas immoo tuyyuu biiroo tana lafa binnee irratti waa ijaaratu dandeenya ijoolleen hedduu ka ijaarame ka bittanis ka lafa bittanii irratti ijaartanis akka isinitti ijaartan wallahi isinumaa fi rabbitu walirraa beeka kaasatan namuma dalagee argeetu biyya san namuma akkaataa biyya namaa keessatti itti jiraatan namuma argeetu beeka jechuudha kanaafi irra caalatti kan diigamaa jiru jechuudha. warruma homa jechuun irra caalan kaasatan naannoo heenaana namni hundi aluma dhaqeeti jechuudha muraasa yoo ta'e horii dallabanii yookaan baadiyyaarraa waan qaban muxot godhanii gurguratanii kaasgalan yoo ta'e malee harki irra caalu obboleeyyan kiyya parsantiin 99 namuma biyya ambaatitti dalage fedhu dhiira haa ta'u fedhu dubartii haa ta'u fedhu dhiirte haa dalaydu feetu mootuyyuu jechuudha dhiira tahee dubartis tahee walumaa galatti irra caalan warra biyya namaa deemanii hagana waa godhatanidha jechuudha gaafa immoo zeeroo irratti deebi'an wallahi hamileen nama caba rabbiin obboleeyyan kiyya wallahi isinin dhabsiisin guutuu keessanuu akkuma godhee isin haa argachiisu achillee obboleeyyan kiyya wallahi biyya namaa deemuun haraama jedhan haraama dalaynee hin finne nuti jechuudha dayfa kenna dhiigan jijjiirree jechuudha dayfinee halkan irra badhamne guyyaa jechuudha boqannaa dhabne
akkasitti finne jechuudha gaafa mootu iyyuu wanni si waggaa 9 wahi jechuudha dalaydanii amma boqonnaa keessatti fudhadha amma hafuura itti baafadha jettan guyyaa takka guutuu osoo hin taane daqiiqaa muraasa keessatti jasee keessa duratti bittinnaahee jechuudha haba Mansuur intahe edduu takkan wallahi yamileen nama cabdi kanaaf obboleeyyan kiyya yoo viidiyoon kun ammatti gadi bu'e sa'aatii kana keessa jechuudha wallahi ufii keessanillee tahee walii keessanillee yoo tahee yeroo isin du'aayii kadhattanii rabbiin kennammoo nu hin dhabsiifnetu jira waan jedhaniif jechuudha obboleeyyan kiyya sa'aatii kana keessa du'aayii nu kadhadha rabbiin anaa fi isinillee nu hin dhabsiisin anaa fi isinillee jala nu haa dabarsu lama nu hin dhoorgatin yoo qabeenya dhabne rabbiin sabrii nu dhabsiisin obsa qabaachuu waan guddaadha beeytanii namni yoo obsa qabaate ganallee ka'ee dalagatuu danda'a ganallee jechuudha hojjetatee waan kana oli argachuu danda'a garuu yoo obsa dhaban hoo namni fayyaa dhaba kaasatan namni fayyaan qaama isaa keessa jirtu aarii wajjin itti ka'a wallahi kaniin sodaadhumaa inni beeytan obboleeyyan kiyyaa kaniin an akka yaaddahu mana qofa osoo hin taane irra caalan keessa warroon yuutuubii kee jala jirtan amma osoo hin taane duraan dubbadhe ture jechuudha yuutuubii kanarratti du'aa inaa godha yeroo abbaa manaa kiyyaa dhukkubu jechuudha wanti kun dhukkubni isaa kun jechuudha wallahi isinittis himuuf osoo hin taanetti aariin danda'u jechuudha yoonin aariiwa itti ka'a waan jedhutu naallee yaachisa jechuudha obboleeyyan kiyya namni yoo fayyaa qabaatee mataan isaa nagaa jiraatee qaama guutuu qabaate kanaa miti kana biliyoonallee dhabee jechuudha eegas zeeroo sanirraa ka'ee dalagatee argatuu ni danda'a jechuudha garuu ka hin arganne mallaqaan fayyaadha fayyaa mallaqaan hin bitatan nagaaf mallaqaan hin bitatan jechuudha kanaaf anaa fi ofiifillee na kadhadha rabbiin immoo laaftumatti nagahan jala nu haa dabarsu rabbiin bara kana bara ce'ii nu haa godhu fakkeenya fi karaa baasuun hedduu takka bareeda amma karaan nuti jechuudha mana muraasa wayiititu nu bira jira nu biratti hafe jechuudha nu bira gahu mana muraasa wayiititu hafe hin kana hin hafnaa rabbitu beeka garuu mootiyyuu karaan kabee kun hedduu takkan bareeda manni seera godhatulleen hedduu takkan bareeda maaliif jennaan namni jechuudha bara maraa sodaataa yoomnarraa diigan yoo hin tolfadha jedhe way diiganiifaa jedhee sodaaturra seera qabaatee namni haga danda'een suuta irratti tolfatuun bareedadha garuu jechuudha ifaajee namaa kana osoo laalanii osoo guutummaan namaa dhabuu baate hedduu takkan bareeda jechuudha akkasii kanaaf obboleeyyan kiyya rabbiin ifaajee keessan isin hin dhabsiisin anallee hin dhabsiisin isiniin jedha fayyaa guutuu wajji nagaya wajjin obboleeyyan kiyya nu haa argachiisuun isiniin jedha rabbiin jala nu haa dabarsu wallaahi namni jechuudha rabbii keessanii jecha huma xiqqishu wayillee na jaalatta yoo jiraattan du'aayi naa godha yookaan immoo dirqamuma obbolummaatifu dirqamuma oromummaatifu anaa fi ofiifis akkasuma fakkaata akka kennaa jechuudha kamalli harkaa bade kanam achi keessaa hin qabne kamallaqas harkaa hin qabne ka baqa ayyar kaartas hin qabne warri ayyarii qabu ni argata jechuudha hedduudha rabbiin isaanillee hin dhabsiisin ifaajee isaaniiti rabbiin akkuma godhe guutuu kenna haa argachiisu ofii isiniin kadhaa jechuuf hin dhufe ofii kiyyallee kadhadhe isiniifis walumaaf hin kadhanna obboleeyyan kiyya walumaa fi namoonni akka kootii waa duras dhabdanii ammas immootiyyuu akkam taha jedhaa jirtan wallahi rabbiin jalqabatti sabrii nu haa kennu duniyaa tanallee haa dhiiga kennan jajjarre dayfa kennan jajjarre finne waan ta'e rabbiin nu dhabsiisiniin isiniin jedha obboleeyyan kiyya akkasii kanuman dubbachuu dhufe yoo dusinitti baay'eessellee dhiifama naa godha rabbiin hunda kennayyuu nun dhabsiisini hunda kennayyuu waa hundaa nun dhabsiisin sabrillee qabeenya kennallee dayfa kennallee nun dhabsiisin isiniin jedha wanti dogongoree yookaan arrabni kiyya mucucaate yoo jiraadhe waan amma isinitti dubbadhe kanarratti dhiifama naa gootaniin isiniin jedha asuma bakka hojii taa'ee qalbii keessana dhufnaaniin viidiyoo kana waraabe obboleeyyan kiyyaanii viidiyoo haga tokko hedduu takka waraabee silkii keessaa qaba garuu wallaahi wabillaahi yaaduma kanarraa jechuudha dhaqqabeetuma editii godhee gadi hin dhiisu bar isin waan tokko hojjetuuf viidiyoo tokko hojjetuuf waan tokko bareechitanii baraabdanii tartiibatti deebitanii gadhiisu meeshaan ijoollee kabitellee kana biraa galellee kaasumaan fudhatanillee wallaahi hisaaba hin qabu jechuudha
kan amma susoo waraabee akka ajaa'iba kanatti nama gammachiisu isaaban qabu garuu yoon inni nashaata qabaattan bar yoo qalbiin teessan fayyaa isin qabaatte waa hunda waraabdanii gadhiiftan immoo tuyyuu duniyaadha rabbiin nashaata illee guutuu kenna haa kennu immoo jala nu haa dabarsuun isiniin jedha rabbiin jala nu haa dabarsu wallaahi obboleeyyan kiyya rabbiin dayfa kenna hin dhabsiisini nun dhabsiisini gara kan qaaxii tahee gibirri kun ammallee waan garagaraatiin ummata kennallee rakkataa jiran kana rabbiin rakkoo tana keessaa nu haa baasu jara kanallee namni kun ummata kiyya miskiina kiyya jedhee rabbiin nu haa laaffisuun isiniin jedha akkasii obboleeyyan kiyya haa ani yeroo naasaa jala qabe wal keessa na harkaa duuddiinarra hin laalinan isiniin jedha waan balleesse yoo jiraate dhiifama garuu du'aayi nu godha guutuun kennayyuu akka hin dhabne guutuu kennayyuu akka rabbiin argachisuun isiniin jedha nama mootiyyuu viidiyoo kana obboleeyyan kiyya gaafa wahii jechuudha obboleeyyan tiyya galatoomaa waan naa kadhattan argadhee jira isiniin jedha anillee gammachuun deebu rabbi na haa taasisu du'aayi keessan immoo natti hin donyoominaan isiniin jedha anattis ofittis hin donyoomina warra akka kootii yaada keessa jirtan ofiifis tahee namaafis hiriyyoota teessaniifis yookaan obboleeyyanuma keessan akkanatti badhee dhageettaniifis yaada keessa jirtan rabbi yaada muraada kennan haa guutu gammachuu walitti nu hararuun isiniin jedha afwanii wanni balleesse yoo jiraate dhiifama irra deddeebi'ee isiniin jedha assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu